akka dhugaatii wanni namaa bu'u soomana namaa balleessaa jecha mithla ibril mughadhiyati akka marfee bulkoosii nyaata gara qaama namaa dabarsuu jecha marfee yookaan bulkoosii qallaba gara qaama namaatti dabarsu sunillee soomana namaa balleessaa jedhe. Tayyib shanaffaa ikhraaju damii qaama namaarraa dhiigni yoo bahillee soomana namaa balleessa. Bilxijaamati koobbaadhaan jechuun koobbaa ni beektaniimi koobbaa ilmi namaa tokko yoo koobbatee dhiigni irraa bahe hin balleessa soomana namaa jedhe. Jaaffaa attaqwi'u camdan beekaa of balaqqamsiisuu yookaa hoo waan garaa ofii jiruuf keessaa utuu beekanuu baasuun illee soomana namaa balleessaa. Wahuwa taqwii jechuun suni jedhela ikhraajuu baasuudha maa fil macdati jechuun waan mar'umaan ofii keessa micdaa jechuun garaacha yookaan mar'umaan ofii keessa waan jiru dirqiin baasuu jechuudha. Min xacaamin nyaatarraa aw shurbin takkaahoo dhugaatiirraa je kunis soomana namaa balleessa jechuudha. طيب السابعة تربفا خروج دم الحيض دين نطري اللي بون اللي صوبنا نما بلسا والنفسا أما اللي دبرتين ديسي إيغا كيسا هنكور كلين صومنا يسيب اللسا جدا. طيب درسي كينيا را وعلم برني وان صومنا نما فرسي صوفي waan soomana namaa balleessu barannee jechuudha. Walii gara waa 12 barannee jechuudha. Baarakallahu fiikum. Darsii keenya irraa kanumaan goolamna. Insha Allahu ta'ala waan baratan kanarratti sirriitti gaafatamuun keessaniin oolu guyyaa tokko. Ayyo waraabina. Maal jette? Maariyaam maal jette? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaazi bakka dhiinni namarra ba'u jettan sani fakkeenyaa fi yeroo hammi hojjechaa umuranii harka nama muruu akkas danda'u kan akkasiis ni balleessa miti akkas jechuun sana adda baafachuuf. Diqqasi murte habilii fayyisi muraami fakkeenyaa. Akkasii gaafattee. Wallahi sanan beene inshallah. Inshallah gaafadheen siima inshallah. Siin gaafadha. Ijoolleen himatti kolfii sanaa bilee jedha. Tasiin utuu sun gortee murtaa'u takka harka siqate sin gootu kanaaf ni bara. Akkasii baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayra urjoowwan diinal islaam rabbiin isinirraa haa jaallatu isinillee haa jaallatu darsii keessan hordofadha. Kitaaba kana buusuu kaanirraa hin qoratamtanii waraqaa ragaa kennamtanii hin ooltummoo guyyaa tokko guruuppii addaa hidhamtanii ichitti dacheen sin nyaachuun ooltu. Hunduma isaarraa yoo hubadhaatii baarakallahu fiikum jajjabaadhaa isinii jana rabbi isin haa jajjabeessu. Waan baratan keessa immoo barakaa guddaa rabbiin keessanis na haa kaa'u. Milkii booda siitii hongoon jedhe rabbi isin haa milkeessu isiniin jedha. Warri gubbaan bireertu hundi keessan laayikii naa tuqaati. Namoota muraasa jira jechuudha. Abbaa lamaatiif abbaan sadiin jirtu. Hanga dibbuusaan jira abbaa lamaa kanadha. Tosee gadi isin buusu moolaa isinitti gadi isin buusa malee. Gadi waa jalataa. Akkasii hawaasa keenyaa tokko tokkoon keessan yaada keessanii fi muraada keessan rabbi isin haa guutu. Galma yaaddanii rabbiin keessan isin haa ga'u. Waan immoo isin sodaatan tokko tokko abbaa lakkoofsa lama foozii maayikii qabadhu. Tokko tokkoon keessanii yaadaaf muraada keessan rabbi isin haa guutu. Ijoollee keenya wallahi ni'imaa rabbii keenya dagachuun nurra hin jiru ijoollee keenya. Wallahi kun ni'imaa rabbiiti. Akkasitti dalagaa keessan dalagataa deebitanii sammaa keessan gurra keessan seessifattanii akkasitti dalagaa keessan dalagataa utuma daamiin gartanii isin jibbitu qaraatii keessan ilmii keessantu isin jibbitu siyaasatti baastanii sammaa keessan gurratti kaa'atanii shaarbii keessan akkasiin nagarreetitti gartee marattanii silkii keessan makaddaa yookaan tiraaza jala suuqtanii akkasitti barachuun kuni ni'imaa guddaadha. Li'anna Allah ta'ala rabbiin gaafa gartee waan tokko siin fedhuu barbaade beekumsa gartee siif kenna akkaataa ittiin rabbii ittiin agartee fayyadamtu si taasisa.
ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي يو خيري سنين فيدي akkaataa siyaasa isin ittiin barattanullee siyaasa barnootaatii fi akkaataa itti barattanuu fi faamii garaagaraa isinii kennaa jira. Kun gartee faamii ajaa'ibaati. Ijoolleen keenya bakka jiranutti bakki gartee madaamiin qaraatii jara jibbitellee haala gartee tooftaa garaagaraatiin ilmii jaraa barachuu kaan immoo akka waan hammaama seenaa jiru deemee gara hammaamaa deemee ilmii rabbii barachuun kun imaanni rabbii qalbii keessan keessa jiraachuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin jedha. Ammallee bakka jirtanutti barnoota keessan itti fufuudhaan barnoota keessan irratti jabaachuudhaan gadadoo wallaalumaatiif gadadoo jaamummaa akka gartee Yahudaaniif Nasaaraan diinii isaanii badaa sana geessanii diin keenya waliin fakkeessine waaddaan baafachuun hubachuun isinirraa haa jiraatu jajjabaadhaa. Warreen markaza keessa jirtan silaa markaza keessa jirtu markaza keessan jajjabeeffadhaa. Ustaaza keessan jabeeffadhaa, amiira keessan jabeeffadhaa. Warreen immoo markaza hin qabne immoo billaahi alaykunna aw alaykum takkaahoo gara gartee markaza keessanii dafaa seenaa. Namni gizee kana Sumayyaan gizee kana Maammadoon gizee kana markaza hin qabne bakka biyyuma addunyaa kanatti as hin baane hin dhalannee waan jedhamudha. Gizee ammaa namni yoo niyyaa ilmiitiillee dhiisellee niyyaa gartee jaalalaatiin qabee markaza gartee keessatti ni argama. Maammadootiin tokko tokkollee jechuudha. Rabbiin rahmata isaa haa godhu. Waan gartee barbaade sanallee rabbi isaa argachiisu wanni barbaadan sun ilmii booda gartee namaaf argamuu danda'a waan ta'eef inshaallah gara markazaa seenaatii barnoota keessan sirriitti hubadhaa baradhaa. Hoggaa gartee markaza seentan immoo niyyaa ilmii rabbii barachuutiif yoo ta'e malee niyyaa nam tokkootiif jecha wallaahi yoo achi keessa teesse wallaahi ammati milkooftan hin beeku rabbuma beeka. Rabbiin immoo akka niyyaa keetti rabbiin sin ilaalinii si haa milkeessu. Ammas immoo warreen niyyaa gibiraatiin as jala teessan billaahi alaykum niyyaa keessan qulqulleessa. Yaa namaa jala teessee aadiidhuma sagalee sumayyootaa dhaggeeffattee aadii gachuu qaastu. Yaa nama gartee waatsaappii keessaa dhattee lakkoofsa ijoollee shamarranii baafattee akkasiin itti dalagaa madaamii wajjin hojjetattu dhorgitu. Billaahi alaykum ittaqillaaha ta'aala. Keessattuu yaa nama maqaa abuu moggaafattee maqaa jettee ustaaz jettee moggaafatte. Billaahi alaykum rabbii keessan sodaadha. Wallaahi maqaan keessan akkuma isin aadii gartee gaafattaniin suuraan kaafamina bira jira. Maqaa keessan utuwan hin lakkaa'in of qoxxobaa of qusadhaa bakka xinnoo of hin dhaabinaa. Yoo isin isinitti haajomtee isin gaafatte deebisaafi yoo isin salaamatte wa alaykum salaam jedhaani yoo isin rakkoo isin gaafatte furmaata rakkoo isiitti kennaafi billaahi alaykum akka gartee aadii ijoollee illee gadi cuqaasinaa. Yoo abbaan of kabaje nama kabajaa bara. Of kabajuun hedduu gaariidha. Jarrinuu bakka dhimmanitti hin gaafatan. Fakkeenyaaf wallaahi ani namni tokko keessaa mee Abdulqaadir Haadii gaafata jedhin wal bayna tokkoon kee mee nami tokkoon kee mee takka Haadii sin gaafata garuu Haadii nan deebisa. Nam sanaaf immoo salaamataayyuu barreessuu hin danda'u. Yeroo ittiin qabu waan ta'eedhaaf salaamataa sinnaa barreessitan kan hin deebiin kan ji'a tokko ol ji'a lama ji'a sadii ol sagalee sinnaa qabdan magarraa'ee kan na bira jiru meeqa meeqa kanatti dallanee ati gartee hattaa hin boonta hin koortaan ganaan jedhan tokko ta'an jechuudha. Yeroo ittiin qabnu waan ta'eedhaaf kanaafuu yoo gartee markaza illee dhaabuu barbaadanii as jala teessanii ijoollee nu jalaa hattanii bahuu barbaadan rabbiin jazaa keessan keessumaa isiniif kaffala. Mee ol bahaa nu wal baraati koree wal baraati akkaataa deemsaa hubadhaa kaati nuyyuu barattoota isiniif kennina malee jala kana ciistanii maal godha imoon keessa dhufaa jiraawo akkasin Haadii gaafatanii Haadiin hin deebisne iskiriinsheetii gootee kennaa nu ergaatti ijoolleen keenya jajjaboo qabna. Wallaahi sumayyoota ajjalaa jechuudha. Isinuma waraqaa isii barbaadu kana qaraasistu wallaahi jajjabduu isii qabna ajjalaa jechuudha. Kan nu caaltu kan nu caalaa ilmii qabdu kan dhokattee ilmii isii dhoffattee jala jirtu alhamdulillaahi rabbil aalamiin itti nan boona bar wallaahi ijoollee keenya isinii nan boona. Wallaahi jechuudha utuu haalli isinii mijjatee gubbaa kana baatanii isin eeyyamamee jenna nu qaraasistanii taa'ee dhaggeeffadha hedduu tokko dassedha. Maaliif ijoolleen keenya deemanii jiru isiniin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti rabbi isin haa eegu. Asuma jala ciiftanii yaadiin gaafatinaati ol bahaa salaammadhaati. Du'aa illee godhaafiiti nasihaa jirullee godhaafii malee amma yoomitti jala ciistu akkasan gaallee ejjitii badee akkasi rabbiin waa qajeelchu isinillee qajeelchu ijoollee keenya waggaan kana jedhu masuma ijoollee keenya waan isiniif dhaamu
akka gartan aadii namaan deebisina. Waggaan kana jedhu firqaalee garaagaraatu as jala jiran. Firqaalee jajallatoota ka gartee nan jaallanne kana faana deemanullee kasinitti barreessanii Abdulqaadiriin hin hordoofinillee isiniin jedhan hedduu jiru jechuudha. Kun immoo warreen aqiidaa babbadoo nama hin jaallatan. Tokkoffaa ana hin jaallatan gisee mara waa'ee aqiidaa warraa waan dubbadhuu fi na hin jaallatan. Keessaan isitti barreessanii hin hordofin isiniin jechuu danda'u. Isin gowwoomsanii bakka hin taane isin geessuu danda'u. Markaza jaraa dhaqxanii immoo sihirii argattu. Sihirii gochuu jammarte uummanni sun. Akkasiin markaza sanaa isin hin baane, akkasiin gara aqiidaa sirrii hin deebine, akkasiin gara ahla sunnatii wal jamaa hin hordofne isin godhu urjoowwan diina islaam keessattuu warri reefi gara himoo dhuftanii himootti fayyadamtan akka agartan hin deemina. Markazaalee garaagaraa keessa illee hin deemina. Rabbiin keessanis na eegu of eeggadhaa. Aadiillee akka gartan hin deebisina. Hubadhaa ustaazolee bebbeekamoo warra gartee jira miti namni gartee asirratti bebbeekamaan hanga namni tokko maalummaa isaa beektanutti faanas hin deemina. Namni na adii si gaafatee ati adii deebiste dura maal godha beektaa liinkii wayisitti erga bakka sanatti si waama. Duukaan deemina akka qabeen akka gartee hubattutti jechuudha. Markazoolee irratti ustaazonni jajjaboon jiran ka ergaan gaariin irraa dabru ka beektan malee amma fakkeenyaaf bakka hin jiru yoo dhuftan fooloo koo qabatanii rakkoo tokko qabu bakka hin taane hin jiru waan ta'eedhaafi akkasuma ustaazolee asirraa darsii kennan yoo fooloo jalaa qabatanii dhuftan bakka gartee khayrii itti nu agartu malee bakka sharrii itti nu agartu. Waa biraa waa hunda keessaa immoo munaadaraa jaratti sanaa hin godhu hin dhaqu bakka jarattiis hin dhaqu. Maaliif li'aannahu faayidaan qabu jaraa wajjin haasa'uun yeroo ofii gubuudha malee faayidaan qabu waan ta'eef bakka jarri jiranutti illee nan agartan jechuu barbaadeeti walumaa galatti akkasii jajjabaadhaa isiniin jenna. Koreeleen markaza kanaa jazakumullahu khairaa markaza kana akkatti fuutanii deemtanii bakka keenya illee nu buutanii markaza kana ganamaan kaatanii nuuf hoogganuudhaaf gizee nu as keessa hin jirre illee bakka keenya buutanii nurraa markaza kana fuutanii deemuudhaaf akkasuma hawaasni immoo miseensa keenya taatanii keessa jettanis naaf galatooma. Akkasuma warri haaraarree dhuftanillee gara keenya baga rabbiin isin fide isiniin jenna. Yaada muraada keessa rabbi isin haguutu. Darsiin itti aanu silaa darsii Ustaaz Khaalid amma sa'aatii 1 daqiiqaa 6 wayitafa. Du'aa xiqqoo isinii kadheen gadi bu'aa huzeefaan bakka kiyya kana bu'aa inshaallah rabbi isaa laaffise. Yoo bira yaatame warri gubbaa kun nama jedhama maqaa dambuusadha. Mee laayikii tuqaa warri gubbaa jirtan kun. Warri gubbaa jirtan kun laayikii tuqaa. Abbaa lakkoofsa saddeetii birsee waa bira itti hojjetu. Inshaallah du'aa isinii kadheen gadi bu'aa barakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم إجولي كين يادا مراد كيس ربي سني بسم الله الرحمن الرحيم